Taphoota dorgommii beetkingi Pirimeer Liigii Itoophiyaa kan torbee 14ffaa irraa eegaluudhaan as istaadiyoo Madrid irratti gaggeeffamaa jiruun kaleessa taphoonni lama taphatamaniiti jiran. Taphoota lama kan kaleessa Machaalii fi Buna Itoophiyaa akkasuma magaalaa Walqixxeetii fi Walaayitaa Diichaa jidduutti gaggeeffameen torbeen 14ffaa beetkingi Pirimeer Liigii Itoophiyaa kun xumuramuu dandeetti jira. Tapha Machaalii fi Bunni Itoophiyaa kaleessa waliin taphataniin 3-3tti Walqixa bahuudhaan qabxii qooddatanii jiran. Taphni Machaalii fi Buna Itoophiyaa boqonnaa duraa keessatti olaantummaa Machaaliin lama fi takkatti xumuramullee boqonnaa lammaffaa keessatti Bunni Itoophiyaa goolii Mahammad Nuur Naasirii fi Masfiin Taaffasee walfaana lakkoofsaniin carraa injifatee bahuu ittiin danda'u uummatee kan ture ta'ullee goolii Machaaliif Barakat Dastaa daqiiqaa 77 irratti galcheen falmiin kilaboota lamaanii 3-3tti xumuramuu dandeetti jira. Qixa bahuudhaan qabxii kan qooddatan kilaboonni lameen garaagarummaa qabxii lamaatiin kan wal caalan yoo ta'u Bunni Itoophiyaa qabxii 19 sadarkaa 9ffaarra yoo ta'u Machaal ammoo qabxii 17 sadarkaa 11ffaarra taa'eeti jira. Walaayitaa Diichaa takkaa duwwaatti kan mo'ate magaalaa Walqixxee qabxii 20 gara sadarkaa 5ffaatti ol ba'eeti jira. Taphoota torbee 14ffaa kan hanga ammaa kilaboota 16 dorgommii isaanii gaggeessaa jiran jidduutti taasifameen kilaboonni 5 injifachuudhaan qabxii yoo galmeessan kilaboonni 3 ammoo qixa bahuudhaan qabxii qooddataniiti jiran. Haaluma kanaan Meediin Itoophiyaa magaalaa Adamaati wajjin, magaalaan Hawaasaa magaalaa Baardaarii wajjin, Machaal ammoo Buna Itoophiyaati wajjin qixa bahuudhaan qabxii addaan kan qooddatan yoo ta'u magaalaa Walqixxee Walaayitaa Diichaa Qiddus Goorgis Hadiyyaa Hosaanaa goolii wal fakkaataa takkaa fi duwwaatti kan mo'atan yoo ta'u kilabii magaalaa Dirree Dhawaa Elektiriik Laqixaafoo Lagadaadhi Hadiyyaa Hosaanaa Walaayitaa Diichaan kilaboota torbee 14ffaa beetkingi Pirimeer Liigii Itoophiyaatiin mo'aman ta'uun galmaawaniiti jiran. Taphni torbee 15ffaa beetkingi Pirimeer Liigii Itoophiyaa kun boqonnaa guyyaa lamaatiin boodatti kamisa dhufurraa eegaluudhaan kan gaggeeffamu yoo ta'u akkuma sagantaa isaanii kan bee jiruutiin kamisa dhufurraa eegaluudhaan magaalaan Arbaa Minci magaalaa Hawaasaati wajjin, magaalaan Adaamaa magaalaa Walqixxeetii wajjin, Hadiyyaa Hosaanaa Meediin Itoophiyaati wajjin, Lagixaafoo Lagadaadhiin ammoo Machaalii wajjin, Itoo Elektiriik Buna Sidaamaati wajjin, Bunni Itoophiyaa Faasil Kanamaadha wajjin, Qiddus Goorgis kilabii magaalaa Dirree Dhawaati wajjin, magaalaan Baardaar Walaayitaa Diichaadha wajjin kan taphatan ta'uu sagantaa isaanii kan beerraa beekuun danda'ameeti jira. Torbeen 24ffaan Pirimeer Liigii Ingiliz sanbataa fi alhada kaleessaa taphatamanii yoo xumuraman Arsenaal, Manchester United, Liverpool fi Tottenham Hotspur injifachuu danda'aniiti jiran. Manchester City fi Newcastle qabxii kan qooddatan yoo ta'u Chelsea ammoo ammallee gara injifannootti deebi'uu hin dandeenye. Taphoota lama alhada kaleessaa taphatamaniin Manchester United fi Tottenham Hotspur morkattoota isaanii injifataniiti jiran. Manchester United Old Trafford irratti Leicester City keessummeessee 3-2tti mo'achuun morkii waancaa taasisutti makameeti jira. Qabxii 5 dursaa liigichaa Arsenaal irraa duubatti aanu sadarkaa sadaffaa qabatee kan jiru Manchester United erga tapha torbee 21ffaatiin Arsenaalin 3-2tti mo'amee booda taphoota 3 wal faana injifachuudhaan gahumsa gaarii yeroo irraa yerootti agarsiisaa jiruun deeggartoota isaatiin akka malee faarfamaati jira. Gooliiwwan 3 Manchester United jijjiiramee kan seene Dajan Saanchoo fi Marcus Rashfordiitu galche. Kaleessa gooliiwwan lama kan galche Marcus Rashford dorgommii hundaan goolii 24ffaa galchuu isaati. Erga Manchester United fi hiriiree taphachuu eegalee booda dorgommii bara tokko irratti goolii 24 galchuun isaaf kun kan jalqabaati Marcus Rashford. Seenaa kilaba Manchester United keessatti dorgommii bara tokkootiin kanaan dura Cristiano Ronaldotu goolii 24 galchuudhaan riikardii qaba ture. Marcus Rashford kaleessa riikardii Cristiano Ronaldo qooddateeti jira. Rashford erga dorgommii waancaa addunyaarraa deebi'ee booda tapha 17 Manchester United taphatee goolii 17 galchuu dandeetti jira. Yeroo ammaa baay'ina goolii galchuutiin Erling Haaland fi Harry Kane qofaatu isa caala. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag taphaan boodatti yaada kennataniin taphattoota isaanii hin faarsine akka malee homataniiti jiran. Malamaltee tapha keenyaatii fi ittiin bulmaata seera keenyaatiif bitamuutu isaanirraa eegama taphattoota keenya. Tapha boqonnaa jalqabaatiin gooliin odoo nurratti hin galin kan xumuruu dandeenye galii eegaan keenya waan David De Gea ta'eefi malee akka tasaa galii eegaan keenya kan biroo dootee gooliin nurratti galteeti turte. Abadan kun waan ta'uu hin qabnee fi sirrachuu qabudha. Boqonnaa lammaffaa irratti gahumsa gaariidhaan taphanne kana nuti kan barbaannu jechuudhaan yaada miidiyaaf kennaniiti jiran. Erik ten Hag taphattoota isaanii kan akka Jadon Sancho, Marcus Rashford fi Christian Eriksen kaleessa akka malee faarseeti ture. Christian Eriksen jiraachuu baatullee taphataa cimaa ta'uusaa kaleessa Erik ten Hag ragaa beefiiti jira.
David Dian taphoota 108 odoo gooliin ittiin galin reekardii kanaan dura Peter Schmeichel Manchester United keessatti galmeessee ture qooddachuu dandeetti jira. Erga Dian reekardii kana qabatee booda galeedonni Manchester United duraanii Van der Vaart fi Peter Schmeichel Twitter isaanii irratti baga gammadde jechuudhaan David Dianaaf dhaamaniiti jiran. Manchester United Old Trafford irratti taphoota 11 kan wal faana taphateen odoo hin mo'amin bahuu dandeetti jira. Taphoota 11 keessaa 9 yoo injifatu lama qofa qixa bahuudhaan qabxii qooddate. Tapha kaleessa taphatame kan biraatiin Tottenham Hotspur dirree isaa irratti West Ham United keessummeessuudhaan 2-2 mo'atee jira. Tottenham kaleessaas gooliiwwan lamaan Emerson Royal fi jijjiiramee kan seene Son Heung-min galchaniin bakka leenjisaan kilabichaa Antonio Conte injirratti injifachuu dandeetti jira. Daqiiqaa 68 irratti jijjiiramee seenuudhaan turtii daqiiqaa 3 boodatti goolii kan galche Son Heung-min arrabsoo sheenyummaatiin deeggartoonni West Ham United akka isa arrabsan himeeti jira. Kanaan wal qabateetis kilabni Tottenham Hotspur dubbiin kun haanuu qoratamu jechuudhaan gaafataniiti jiran. Tottenham Hotspur kaleessa mo'achuudhaan wal qabate qabxii 42 sadarkaa afuraffaarra taa'eeti jira. Taphoota 8 guyyaa sabtii taphatameen Arsenal, Liverpool, Fulham, Everton, Bournemouth fi Southampton injifannoo yoo galmeessan Chelsea fi Newcastle mo'amaniiti jiran. Manchester City Nottingham wajjin akkasuma Brentford Crystal Palace wajjin goolii wal fakkaataa takkaa fi takka boodaan qabxii qooddataniiti jiran. Torbaan tokkoof dursummaan Premier Leagueichaa kan harkaa fudhatame Arsenal tapha guyyaa sabtii Aston Villa waliin taphateen 4-2 injifachuun dursummaa Cityin harkaa fudhatamee ture deebifateeti jira. Arsenal tapha Villa Park irratti Aston Villa waliin taphateen yeroo lama durfamullee duubaa ka'uudhaan 4-2 injifatee jira. Injifachuu Arsenal guyyaa kanaatiif galeegaan Aston Villa Emiliano Martinez qooda leencaa baatee jira jechuun ni danda'ama. Daqiiqaa 93 irratti kubbaa Jorginhoon halalarraa rukutee sibiila goolii dho'uudhaan gara alaatti deebite mataan rukutee yoo ofirratti galchuu daqiiqaa 98 irratti goolii Martinelliin galcheef karra dhiisee deemuudhaan haala salphaateen gooliin tun akka galtu godheeti jira. Dargaggoonni Arsenal kun kannaa caalu jechuudhaan faarsaniiti jiran. James Park Stadium irratti Newcastle waliin kan taphate Liverpool gooliiwwan Darwin Nunez fi Cody Gakpo boqonnaa duraa keessatti daqiiqaa 10 fi 17 irratti galchaniin 2-2 injifachuu dandeetti jira. Daqiiqaa 22 irratti galeegaan isaanii Nicolas Pope raawwateen kaardii diimtuudhaan dirree irraa bahuudhaan wal qabate daqiiqaawwan gara 80 ta'an taphattoota 10 taphachuudhaaf kan dirqame Newcastle United taphoota 4 wal faana taphatee injifachuu hin dandeenye. Kanaanis Newcastle qabxii 40 takkaan gara sadarkaa 5ffaatti gabbuuf dirqameeti jira. Taphoota lama wal faana injifachuudhaan miira injifannoo keessatti kan argamu Liverpool qabxii 35 gara sadarkaa 8ffaatti ol beeti jira. Walumaa galatti Premier League Ingiliz torbees 24ffaa taasifameen Arsenal qabxii 54 sadarkaa 1ffaa qabachuudhaan dursummaa isaa deeffateeti jira.